السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو في كبجمتو دا channel شنبيتو بجلا ترجمتان جرجرتو أكمل سنين تدا وردفتو تكيا شنبي مالك أبتي رفتو جتاني والله وان نما قدسيسو وان نما ياتشيسو وان هجنا هنجل أمني والله كبتي رفه أكسما نمي لغاه ميديا مجتي لغاه ميديا جدا يوتيوب نسي namni hin beeyne hin jiru namni hunduyyuu hin beeytani obboleettiin keenya kuni wallahi fuula miidiyaa irratti mana kiyya jalaa diiguuf jette wallahi yaada yaaddessaa fi haala gaddisiisaa keessa jirti. wallahi rabbiin mana isii kanarraa akka irraa qabuu fi manni isii seeran ala jedhanii naannoo Addis Ababaatti kan ijaarte obboleettiin keenya yuutuubiin isii dhugaa miidiyaa namni jedhu yuutuubii isii jechuun namni hin beeyne hin jiru hundi keessanuu obboleettii keenya kana akkuma amantii keessaniif osoo musliima hin jenne osoo kiristaana ortodoksii hin jenne osoo waaqeffataa hin jenne akkuma amantii keessaniitiif waaqayyoon kadhadhaa fi rabbiin kadhadhaa fi akka rabbiin mana isii kana irra dabarsuu fi obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiituu dalagattee maatii isii baadiyyaa keessaa baaftee naannoo Addis Ababaatti mana ijaartee irraa jiruu jijjiirtee ofiifis jireenya ofirraa jijjiirtee biyya namaa keessa waggaa 8 teettee dhiiga tuftee osoo arabni ijoolleen arabaa arrabsitu nyaata malee bishaan malee bultee garaa isii hidhattee akka nama kamiituu jireenya ofirraa jijjiirtee jireenya maatii isii jijjiirtee har'a garuu manni isii jalaa diigamuudhaaf qayyii milikitii mana isiitirra kaanii jiran jechuudha qalamii diimaa jechuudha. yeroo gabaabaa keessatti akka jalaa diigamu irratti murteessanii jiranii maaloo akka rabbiin mana isii kana irraa qabuuf akkuma amantii keessaniitti kadhadhaa fi jajjabeessaa obboleettii tiyyaa dhugaa miidiyaa ka jedhu namoonni yuutuubii isii qabdan gorsaa koomentii bareedaa yaada bareedaa kaaya fi akka rabbiin isii jajjabeessu akka rabbiin wanta isiin dalagattee biyya namaa kana keessatti ifaajjee gadditee dhiphattee har'a yoom gala haadha tiyyatti yoom gala abbaa kiyyatti yoom gala obboleessaa obboleettii kiyyatti jettee yoom biyya kiyyatti galee haara galfadha jettee isiin biyya namaa keessatti dhiiga tuftee hojjattee isii fidde jalaa diiguuf waan hedaniif obboleettii tiyya dhugaa miidiyaa rabbiin jajjabina obsa siif haa kennu homaa miti duniyaa fixeessa ganamaatii hin dhufaa in badas ni argamasi jireenyi biyya lafaa qormaata hedduu qaba waan ta'eef rabbiin obsa siif haa kennu siin jedha obboleettii tiyya dhugaa miidiyaa namoonni yuutuubii isii qabdan maaloo jajjabeessaa yaada gaarii kennaa fi koomentii bareedaa barreessaa fi yaada isii jajjabeessu kennaa fi namni kamiyyuu namni biyya namaa keessatti hojjettanii fiddan hagama ganama rakkisu hin beektan hundi keessanuu jechuudha. namni wallaalee hin jiru. biyya namaa kana keessatti irriba dhabnee arrabsamnee daddarbamnee waan hin taane hin jiru bu'aa ce'ii hedduu dabarsinee har'a yoo biyya irratti mana ijaarrannu yoo immoo nu jalaa diigamu nuti biyya hin qabnu mootummaa hin qabnu dhugaa rabbiin maal mootummaa innumti jechuudha irraa nuuf haa dabarsu qabeenya keenya akka itti hojjetee fide abbamatu beeka akka biyya namaa keessatti jiraatus abbamatu beeka jechuudha. maaloo mana isii kanarraa akka jaratan irraa qabuuf akka irra dabarsuuf akkuma amantii keessaniitti bakkuma jirtanitti obboleettii keenya kana jajjabeessaa waaqayyoon kadhadhaa fi waan jiruun bira dhaabbadhaa jajjabeessaa isinin jedha. ani dhugaa waan jedhuuf waan dubbadhu wallaalee viidiyoo isii argee namni dhugaa miidiyaa namni yuutuubii isii namni hin beekne hin jiru. mucayyoo miskiina mucayyoo baay'ee nama gaddisiistu nama siyaasaa irraa bilisa ta'e nama dubartii jabduu dubartii ogeettii dubartii gorsa bareedaa namaaf kennitudha. dubartii namni gaafa gadde nama wajjin gaddituudha. dubartii gaafa namni dhiphate dhiphinni isii nama wajjin qoodabtuudha. maaloo hundi keessanuu jechuudha kadhannaadhaan du'aayiidhaan akkuma amantii keessaniitti bira dhaabbadhaa isinin jedha oromootiyaa nuti ol malee maal qabnaa. maaloo obboleettii keenya kana gargaaraa haa gargaarru. baay'ee tokko nama gaddisiisti kaleessa jireenya akkamii keessaa baate obboleettiin tun jireenya ulfaataa keessaa dhuftee biyya namaa dhufte akka nama kamiitu maatii kisii baadiyyaa keessaa baastee Addis Ababaa galchitee ofillee ijaarrattee mana bareedaa boru galtee gaa'ela ijaarrattee abbaa manaa isii ilma isii wajjin jiruu gaarii keessatti dabarsa jettee biyya namaa kana keessa teettee talaaffaatee nyaata dhugaatii dhabdee ijaartee jechuudha. har'a garuu immoo yoo biyya daawwattee jettu wanti akkanaattu jira yoo jedhanii maatiin isii harmeen isii abbaan isii obboleessa obboleettiin isii yoo ittimtu gadda laphee namaa cabsuudha jechuudha. mana jechuun waan guddaadha. mana jechuun mana jiruu fi jireenyati jechuudha.
mana jechuun mana ijaaruun akka baay'ee ulfaatu hundi keessanuu hin beekta. Bara Itoophiyaa keessatti jireenyi waddadee haala yaaddessaa keessa jiru kanatti mana ijaaruun baay'ee waan nama yaaddessaa ta'edha. Maallaqa xiqqoo miti mana ijaaree baasu jechuudha. Waggaa 8 waggaa 9 itti laffaaneeti kan nu ijaaru jechuudha. Osoo qibaatii tokko hin bitatin, osoo baalzinii, osoo saamunaa tokko hin bitatin, osoo shaamboo gaarii tokko binnee mataa keenya hin dhiqatin, nuti osoo kushiinaa namaatirraa adda hin bahin, osoo distii namaatirraa adda hin bahin mana arabaa keessatti osoo guyyaa takka akka ilma namaa gadi baanee boqonnaan argatin dadhabnee dadhabiinsa keenyaan galma geenna jennee gaafa nuti galma geennu wanta akkanaa nama haggaxamu baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii tiyyaa dhugaa miidiyaa obsii homaa miti. Waaqayyo akka amantii keetitti kadhadhu. Hundumaafuu rabbi jira. Wanni hunduyyuu yoo bades yoo siif deebi'es kanaafuyyuu obsii siin jedha. Wanni hunduu obsa barbaada. Hin gaddini obboleettii tiyyaa. Oromoon waliif gadduu hin beeku, walitti gammaduu malee Oromoon tiyya. Namoonni tokko namoonni yaada dadhabsiisaa, yaada dadhabaa, namoota yaada fudhatamaa hin qabne obboleettii tiyya dhugaa miidiyaa jalatti koomantii adda addaa, koomantii isii gaddisiisu, koomantii gadda irratti gadda biraa itti dabalu, koomantii gadda biraatti irratti gadda itti dabalu warroonni jalatti barreessitan maaloo obboloota kiyya. Yeroo namni gadda keessa jiru gadda keessatti nama hin jaalatina. Yeroo namni dhiphina keessa jiru dhiphina irratti namatti hin gammadina. Nam kan gadde wajjin gaddaa, kan gaafa yeroo gammachuu qabu si miidhes gaafa gadda isaa waliin gaddi malee akka isaa sallaalte waan hin taane jalatti hin barreessina. Micattiin kun sa'aatii ammaa kana keessa mana isiitiif mana maatii isii jalaa diiguudhaaf mallattoo irra kaanee waan jiraniif isiin sa'aatii kana keessa gadda hanganan jedhamne keessa jirti. Oromoo tiyya obboleeyyan kiyya namni obboleettii qabu, namni maatii qabu, namni nama biyya namaa keessaa qabu akka itti hojjetaniif dhaabbatu beeka waan ta'eefu namatti hin gaddina. Namoonni koomantii adda addaa barreessanii isii boochisaa jirtanis of eeggannoo godha. Maaloo obboleettii keenya kana amantuma keessaniin kadhadhaa fi rabbiin mana isiitirraa akka dabarsuu fi kadhadhaa fi isiniin jedha. Anillee obboleettii kiyyaa Amshir akkuma amantii kiyyaatiif du'aayii sii godha. Wanta jiruun immoo si bira dhaabbadhaa. Amshir siin jedha lubbuu tiyyaa hin yaadiini. Homaatu miti. Ani dhugaa baay'ee gaddee waan dubbadhu wallaalee maal akkasiin jedhu wallaalee dhugaa jiruun namatti dukkanoofti. Abbatu beeka akka biyya namaa keessatti hojjete maallaqa kanatti argate mana kana ijaarrate abbatu beeka. Maaloo obboleeyyan tiyya garaa walitti hin jabaatina. Yaada dadhabsiisaa, yaada fudhatama hin qabne ol jalatti koomantii jalatti barreessuu dhaabaa. Isii tana jajjabeessaa, koomantii bareedaa kennaa fi gorsa sunirraa barbaachisa. Oromoo tiyya gorsatu nurraa barbaachisa. Oromoo tiyya waan gaariitu nurraa bareeda. Oromoon akkuma yoo uffate uffannaan bareedumsa qabu, yoo dubbate dubbannaan isaa akkuma bareedaa kana ta'ettuyyuu yaada dadhabsiisaa, yaada ilmi namaa zeegan biraa nama jalatti hin barreessina. Oromootti wal bira haa dhaabannu. Obboleettii keenya kanaaf gorsa keessan dhiyeessa fi siin jedha. Dhugaa miidiyaa Amshir homaa hin yaadini. Onni hunduu walla rabbi jedhetu ta'a. Akka ilmi namaa sun mana kee diiguu fi irratti seeraa murteessan rabbiin irratti dabarsuu danda'a.